Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sagalee bu'aa kam jirtan nagaan keenya jaalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu fuulbana 10 akka bara 2022 sagantaa teenya eegallee jirra. Miseensi YouTube chaanaalii keenyaa hin taaneef subscribe gochuun nutti makamaa isiniin jecha like fi share gochuun ammoo turtiin keessan nu faana haa ta'u. Mootummaan garee shoror keessotaa jedhee kan moggaase waboon hidhattoota Oromoo ta'anii bara 2018 keessa adda bilisummaa Oromoo irraa adda ba'an. Waboon sirna federaalaa Itoophiyaa keessatti naannoon Oromiyaa caalaatti beekamtee akka argatu barbaannaa jedha. Yeroo ammaa kana wal dhibdeen jiru isa kanaan duraarraa guutummaatti adda. Yoo namni tokko gama saba Oromootiin walitti bu'insa sana keessatti ajjeefame, namni tokko gama saba Amaaraarraa immoo haaloo bahinsaaf ajjeefama. Yeroon kun adda. Sababaansaa waboon harka keessa galfatee jira. Yeroo jalqabaatiin meeshaa waraanaa guguddaan walitti bu'insa kana keessatti itti fayyadamamaa jira. Jalqaba waggaa kanarraa eegalee ajjeechaa hidhattoota Oromoof Amaaraatiin sabaaf sablammoonni Amaaraa dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu aangawoonniif aktivistoonni dubbataniiru. Garuu gareewwan mirga namaaf falman kanneen walitti bu'insa sana keessa jiran martinuu dhiibbaa mirga namoomaaf itti gaafatamummaa qabu jedhu. Waboon gama isaatiin jeequmsa uumameef milishoota saba Amaaraaf mootummaa federaalaa kumata. Ibsi waboon dhiyeenya kana baase akka jedhetti mootummaan federaalaa dhiibbaa cimaan isa mudatee jira. Kanaaf immoo hawaasa wal irratti kakaasuuf walitti bu'insa dabalataa uumuuf jecha wal dhibdee uumuutti jira. Waboon gama isaatiin jeequmsa uumameef milishoota saba Amaaraaf mootummaa federaalaa kumata. Ibsi waboon dhiyeenya kana baase akka jedhetti mootummaan giddu galeessaa dhiibbaa cimaan isa mudatee jira. Kanaaf immoo hawaasa wal irratti kakaasuuf walitti bu'insa dabalataa uumuuf jecha wal dhibdee uumuutti jira jedha. Walitti bu'insatti fufee jiruufillee waboon mootummaa himate. Xiinxaltoonni akka jedhanitti wal dhibdeen hammaataa dhufe kun tasgabbii biyyaaf naannichaaf yaaddoo biraati. Deevid Deelkontee dhimma Itoophiyaa laalchisee gorsaa walabaaf ogeessa. Walitti bu'insi naannichatti uumame biyyattii balaadhaaf saaxiluu danda'a jedhu. Walitti bu'insi kun naannoo Oromiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf akkuma tuffaa deemeen mootummaa federaalaa daran tasgabbii dhabsiisee mootummoota naannoo hollaa jiran gidduutti walitti bu'insa uumuudhaaf hireen jiru bal'aadha. Kanaaf kun Itoophiyaadhaaf hamaadha. Naannichaafis hamaadha. Irra caalaa immoo uummata siviiliitiif hedduu hamaadha. The Oromo population is watching Tigray very closely. Deelkontee akka jedhanitti walitti bu'insa Tigraay keessatti uumameef deebii mootummaan federaalaa kenne nageenya naannoo Oromiyaa keessaa balaarra buusa. Deebiin naannoo Tigraayiif kenname kun uggura gargaarsa namoomaa baankileef telekominikeeshinii addaan kutuu dabalata. Uummanni Oromoo haala Tigraay keessaa baay'ee itti dhiyeenyaan hordofaa jira. Akkaataa mootummaan federaalaaf naannoleen naannoo biroo Tigraay keessatti itti socho'aa jiran. Kun immoo hariiroo Oromiyaan mootummaa federaalaa waliin qabdu irratti kallattiin dhiibbaa qabaata. Gama biraatiin jeequmsi magaalaa Shawaroobiit keessatti uumame dhiyeenya lubbuu kantiibaa magaalattii galaafate. Fulbaana tokko kantiibaan magaalattii konkolaataa isaanii keessaa bu'anii mana isaanii utuu seenaa jiranii namoota qawwee hidhataniin ajjeefamuu biiroon kominikeeshinii magaalichaa sabaa himaa biyya keessaaf ibseera. Ajjeechaa kan eenyu akka raawwate hin beekamu. Mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti wal waraansi bifa haaraan jalqabamuun kan akkaan isaanii addeesse ta'u hayyoonni mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa kanneen waa'ee Itoophiyaa beekan ibsanii jiru. Wal waraansa kana keessa humnootiin Eertiraa seenuun isaanii walitti bu'insi kun biyyootii biraattis babal'achuuf karaa banaa jedhan. Qaamonni wal waraansa kana keessa harka qaban marti battalumatti wal waraansa dhaabanii seera wal waraansa dhaabsisuuf addunyaan baafte kabajuudhaaf dirqamarra jiru akka kabajan akkasumas deemsa mariitti akka deebi'an gaafatan. Kutaa sana keessatti sodaa nagaaf nageenyaa uumamu laalchisee golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haalli Itoophiyaa keessaa dhimma tattamaa ta'uu murteessuusaa komishinni kun deeggaree jira. Siviilotaaf eegumsa barbaachisu mirkaneessuuf akkasumas haalli kun hammaataa kutaa sana keessatti caalaatti tasgabbii dhabiinsi akka hin hammeessine gochuuf golli nagaa eegumsaa chaartara bahee irratti hundaa'uudhaan tarkaanfii akka fudhatuuf komishinni kun gaafateera. Haalli kun hamaa ta'uu hubachuudhaan golli nagaa eegumsaa dhimma Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa laalchisee ajandaa isaa keessatti iddoo olaanaa akka itti kennu komishinni kun gaafatee jira. Gama kaaniin ministeerri haajaa alaa kan Itoophiyaa ibsa baaseen ibsa komishinicha kana fudhatama dhabsiiseera.
Koomishinichi adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF seera walitti bu'iinsa dhaabuu addunyaa cabsuun walitti bu'iinsa kana kaasuusaa hubachuudhaaf gareen kun dandeettii hin qabu jedhee koomishinichi dhimma nagaaf nageenya biyyattii ilaalchisee itti gaafatamummaa abbummaa fudhatee dubbachuu hin danda'u jedhee jira. Golli nagaa eegumsaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii akka fudhatuuf gaafachuun immoo koomishinni kun dhimma kabajamuu mirga namoomaa meeshaa godhachuudhaan dhiibbaa siyaasaa gochuuf gargaaramuusaa akkasumas mootummaa wajjin hojjechuudhaaf balbala jiru cufuuf akeeka akka qabu agarsiisa jechuudhaan ibsi ministirii dantaa alaa Itoophiyaa baase kun hubachiiseera. Gama kaaniin ministeerri odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabramasqal deebii tiwiitarii ofii irratti kennaniin ajandaa siyaasaa kan ofii tarkaanfachiisuuf jecha gocha seeraan alaa yookaan dhorkaa koomishinichi tokkummaa mootummootaa keessatti hundeeffame gaggeessaa jiru fudhatama dhabsiisuuf Afrikaaf yeroon ammaa jedhaniiru. Qaamoleen akkasii yeroo hundaa aangoo isaanii bira darbanii koloneeffannaa saboota Afrikaa kanneen abbaa biyyummaa ofii qaban irratti murtii dabarsuu jedhaniiru. Jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa dhala namaa yeroo duraaf Yuukireen irraa Itoophiyaa seensisuu jalqabuusaa tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik oduu gabaastotaaf akka ibsanitti gargaarsi kun uummata miliyoona 1.5 kanneen sababaa caamaaf walitti bu'iinsaan godaananiif baatii tokkoof deeggaruuf oola. Gargaarsi kunis mankuusaa jaarmiyaa sagantaa nyaata addunyaa isa Adaamaa jiru kadhaqqabe yoo ta'u torbanneen dhufan keessatti raabsamuuf jira jechuudhaan dubbatan Juurik. Ta'us garuu mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gama adda addaan wal waraansi itti fufee jira. Yeroo dubbataa jirru kanatti waraanni Itoophiyaa humnootii TPLF kanneen gara uummata bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jirutti ce'uuf yaalan dura dhaabbataa jira jechuudhaan Faransaayitti ambaasaaddarri Itoophiyaa gaaffiif deebii televiziyoona biyyattii waliin gaggeessaniin ibsanii jiru. Gaaffiif deebii televiziyoona Faransaayiin gaggeeffamee fi ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa qooddate kanarratti hawaasni addunyaa TPLF akka jecha isaaniitti weerara gaggeessettiin jedhan hin balaaleffanne jechuudhaan ambaasaddarichi qeeqanii jiru. Walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffamu kan ilaaleen riphxe loltoonni Tigraay yaada dhukaasa dhaabinsaa haal duree irratti hirkate dhiyeessuu isaanii dubbii himaa akka ta'an Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Xalayaa roobii darbe barreeffamee barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Gutarresitti ergame kanaan hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el wal waraansa gama hundaan hammaatee yeroo jiru kanatti dhukaasa dhaabinsa haal duree qabu akka hojiirra oolu gaafatan. Xalayaa garagalchiinsa dhaabbata oduu Ajaans France Press yookaan AFP dhaqqabee fi obbo Geetaachoo Raddaa mirkaneessan kun akka jedhutti Dr. Dabratsiyoon kan gaafatan dhukaasa dhaabinsi tolfamu gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas tajaajila barbaachisaa ta'an Tigraay keessatti deebi'ee akka banamu kanneen jedhan dabalatee haal duree 4 qaba. Kutaalee Itoophiyaa gama kaabaa irra hedduun hanqina nyaataa hamaan rakkataa kan jiran yoo ta'u elektiriik, quunnamtii fi baankii dabalatee tajaajila bu'uuraan qaban dhukaasa dhaabinsi tolfamee ture konkolaataa gargaarsa fe'an egaa baatii muddee as yeroo duraaf Tigraay akka seenan kan dandeessise ta'us garuu roobii darbe gabaasni tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti sababaa wal waraansi haaraan jalqabameef jecha gama balaliinis ta'e kabiroon hojiin gargaarsa gara Tigraayitti geessu dhaabbatee jira jedheera. Hidhattoonni Tigraay godina Waag Hamraa buufata Walah jedhamu keessa namoota jiran irratti haleellaa geessisuun 26 ajjeesuusaa bulchiinsi godinaa beeksisee jira. Bulchiinsa kanaaf itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii kataan obbo Kaffiyaaloo Dabash raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa kanaan kan madaa'an namoonni kabiroon torba hospitaala Soqoxaa keessatti wal'aanamaa jiru. Haleellaa kana ilaalchisee adda bilisummaa uummata Tigraay biraa deebiin kallattiin kenname jiraachuu baatus himannaa wal fakkaataan ammaan dura dhiyaataa turanis soba jechaa akka ture ni yaadatama. Dubbii himaan Heewaat Geetaachoo Raddaa torban kana oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin hidhattoonni keenya uummata irratti hin qiyyaafatan akkasumas hidhattoota booji'aman illee tuunafin karaa seera ta'een dhimma isaanii ilaalu jechuudhaan dubbachuu isaanii Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaasteetti.